gootummaa abbaa daa'imummaadhaan dhaala galtuu dhidhima galchee mirgaan dibatee gala. Nu hiddi keenya tokko ilmaan abbaa tokkichaa Oromoon inni tokko isa tokkoof qoricha. Nasobee nu hiddi keenya tokko ilmaan abbaa tokkichaa Oromoo inni Baalee isa Arsiif qoricha. Oromoo inni Wallaggaa isa Jimmaaf qoricha. Galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Silmoo Miidiyaa addunyaarra jirtan hundi keessanuu nagaadhaa jirtu. Bakka jirtanutti nageenyi kiyyasin haqa qabdu kabajaanii. Jirra jireenya maalii jirraa kan qonni namaaf irraa dinnichaa buqqeen jirraa masaan dandee jirraa jedhee sirbi wayii maqaa isaa yoon wallaales jireenyi nu amma keessa jiru jireenya dhumaa natti fakkaata. Akkamitti jireenya dhumaa sitti fakkaata yoo jettanis argaa jirra jechuudha waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru isaatii amma kana keessa. Ilmaan Oromoo jechuudhaan miidhaan inni keessa jiru gadda Booranatti argaa turre Wallaggaan keessatti kun akka kanaani kan Oromoo miidhaa jirus kan Oromoo ajjeesaa jiru saba biraa miti jechuudhaan nama biraa miti Oromoodhuma Oromootti akkas cakkala jechuudha Oromootti akkas garaa jabaate waan isaan beeknu sababa isaan wallaalle jechuudha maallaqa inni maallaqas ta'e aangoodha jennee aangoos ta'e akkaataa isaa Rabbii Kaaliqa malee wanni beekuun jiru wayifan kaasee haasaa kana jireenya nu amma keessa jiru kun nu Oromoon kun waan isaan beeku Rabbii waan inni akkas nu godhee jiruuf abaarsa qabnaani abaarsa jabaa isaa qabna kana obbeektu hundi keessanuu Oromoo warri taatan saba biraa tokko miti waan Oromoo jedhame hundisaa abaarsa qaba abaarsa keessaa immoo abaarsa isa cimaadha yoo malee abaarsa sii laaftu yookiin karaa deemtuu jira mitiini Rabbi si balleessu maaloo sadammi namaan jedhu miti namni tokko yeroo namaa waan gaarii hojjetu gaarummaa isaa sadan balleessuun ittuu gaarii hojjetaa deema malee gaarummaa ofiin balleessu maaliif nama tokkoof in taatan jiraattaan garuu immoo gaarummaa kan keessan hin balleessitu hin koshooshtuuni keessaan iyyi nama sanaanii maa inni waan akkasii jettee gaafachuu dandeessan garuu kan keenya wal bareechuunis miidiyaa irratti wal fokkisiisuunis miidiyaa irratti ilmi namaa immoo akkuma wadaaja qabu xalaata qaba akkuma xalaata qabu wadaaja qabaani kanas beekaa maa inni gocha deengaddaa Abu Dhabi yookaan Dubaayitti godhamaa jiru kun baay'ee amma tokko na gammachiise natti toleeni keessa bahee yeroo mucaanii jechuudha abdiin geetaachuu asiin shamarran gidduu taa'anii suuraa akka barbaade poosti godhamaa ture sana argaa turre jechuudhaani haadha manaa hin qabdaa ijoolleen tokko jechuudha yeroo fi kiyyaas waan akkasiin barreessine waan akkanarraa silas dhimma hin qabuuni haadha manaa hin qabadda haati manaa kan keetii yeroo agarte dubartiin immoo xiqqoo si bakka keessootti hin gubatu yoo afaanii baasuu dhiisan har'aati nama bultii qabuudha shamarran wajjin hin ka'in jedhaa turan hin gaayaa jechuudha keessa ba'anii sadarkaa kana maalitti ga'e jaalalarraan kan ka'eedhaan sababa jaalalarraan ka'eeyyi kun akka kana ta'uu danda'e garuu jaalalli sun badee jechuudhaani Rabbiin jechuudhaani itti gala namaa hin balleessi majammaraa isaa yeroo inni dhaqee Dubaayiin galu akka ilma abbaa gadaa tokkootti bulukkootti uwwistanii seeraan kabajjanii haala gaariitti simattanii mucaa ol galchitanii alhamdulillah Rabbi sin raaha jaallatu bakka jirtanutti hunduma keessanuu warreen kabajjanis warreen ulfeeffattanis jechuudhaani Wow. Gimana Wazir? Gimana? Thank you so much. Welcome. Fashion pada Galatoma Jenema. Mana kan? Di Rosa Bal setelah sahabat. Thank you so much. Welcome. Galatoma. Kitaabni kee meeqa jira? Kitaabni koo konkolaataa keessa jira. Kan biraa? Kitaaba hojii hojjechaa jirra. Xumurameera jechuunis hin danda'ama already. Kanaafuu kitaaba kana akkuma tasaa waan hin dhufaa jiruuf harka duwwaan dhufu jedheen qabadhee dhufeen jira. Kitaaba si argeen jedhu. Kitaabni immoo hojjetamaa jiru kitaaba bal'ina qabudha. Waan baay'een namoonni baay'een irratti hirmaatantu hojjetamaa jira. Isa qabanneetuma dhufna ammaaf garuu kitaaba si argeen jedhu biiftuu faashinii irraa argachuu dandeessu lakkoofsa bilbilaa isaanii. Seenaani yoomiyyuu taanaani seenaadhaan wanni tokko hin barreeffama
arra qofee barreeffamee miti kan inni dubbifamee dhiisu seenaatti darba jechuudhaani ilmoo keetiitti kan sichi dhufuuf darbaa deema jechuudhaani hundayyuu waan duraan barreeffames kaan garraa jiru jiraani waan nama barreeffamee immoo dhalootaafis lafa kaa'amaa jiru jira. Masaafa Abdiin Geetaachoo jechuudhaani fudhateenii gara Abu Daabii dhaqe sanarratti qeeqa baay'een ka'eera kan walakkaadhaa cartanii gataa irtanos hin jira. Barreeffamni barreesse akkuma inni himaa jiru argineerra jechuudhaan bara 2019 jechuudha akka Awurooppaatti jechuudhaani arramee kanni bara 2021 22 galuudhaan dhufaa jira jechuudha. Waggaa horiif deemaa jira sadii ingaan keessaa dhimee jechuudha. Innoo waan har'a hojjetame miti. Yookiin yaadata ta'a bakka sana. Yookiin yaadatu ta'a. Gammachuu dhuu bakka gara sana dhufaa jiruuf sila harka duwwaa wanni fuudhee waan sana qabatee dhufeeni sila lafa ta'anii yoo wana uummata achi keessa jiran keessaa carraa kitaaba sanaan waan odeeffannoo hin arganne jira ta'anii kanaaf geesseen garuu ajandaa godhatame akka kanatti nam tokko akka warqiitti akka maalitti baattee kaatee yeroo akka kanatti bakka nyaachiftee obaastee itti uwwistee waan sirraa eegamu ol gootee fi yookiin ofirkaa hin qabaattu taariyaa kan keerkaa fudhattee amma jiini kee ga'utti akka barbaadde gootee gurbaa gammachiiftee kaatee gammachuun moo akka kanatti isa gammachiiftee kaatee deebistee gaddaan kana deebiin. Gurbaadhaaf deebistan maaltu isinitti dhaga'amaan inni nama tokko bara nama tokko akka kiyya kana nama tokko nama dhuunfaa tokkodha. Yarka fuudhee kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota koo kan biyya garaagaraa teessanii viidiyoo kana daawwattanii ana Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaa guyyaa har'aa kana jechaadha dhimma kitaaba koo si argeen jedhu wal qabatee miidiyaalee hawaasaa kanarraa baay'ee dubbatamaa oolee jira. Anis karaa obboloota koo Nasriyaan Oleetii fi Muhammad bin Aljaziraa jechaadha. Sagantaan laayivii tokko qophaa'ee sanarratti komii uummanni koo jechaadha yookaan obboloonni koo miidiyaalee hawaasaa kanarratti adeemsaa jiraniif deebii kenneetan jira. Ammas irra deebi'ee karaa tiiktookii kanaan wantan dubbachuu barbaadu jechaadha. An ilma keessanii ilma Oromooti Oromoo keessaan bee Oromoo keessattan guddadhee Oromoo keessan jiraataa jira. Borollee sinuma keessatti hin du'aa jechaadha. Maaliif sin malee kan biraa hin qabu. Tarii kitaaba koo si argeen jedhu bara 2019 eebbifame jechaadha. Kitaaba sana keessatti gaa walaloowwan baay'eedha kan jiru. Walaloowwan baay'ee jechaadha. Yeroo Oromoon miira bareedaa keessa ture, miira gammachuu qabu ture, yeroo nama yaadee wal argaa ture, yeroo bareedaa ture, yeroo sana yaadattu jedheetan abdadha jechaadha. Yeroo sana keessa walaloo barreeffamedha. Amma akka carraan gara Dubaay yeroon dhufu kitaaba koo si argeen jedhu sana qabadhee tan dhufe dhimma biraatiif hin dhufe kitaaba kanallee gurguruuf miti kan hin dhufe meeshaalee wayii bitachuuf hin dhufe jechaadha. Yeroo kanatti jechaadha kitaaba sana akkuma carraa harka duwwaan dhufu jedhee kitaaba kana fideetiin dhufeen jira. Kitaaba kanarraa suuraa fuula 60 wayirraa kitaaba sanarraa barruu wayii iskiriinshuutii godhanii miidiyaalee hawaasaa gara naanna'aa tureera. Kanuma wal qabatee akka aaraatti kitaabni kun bara 2020 yookaan 21 waan eebbifame itti fakkaatee namoonni baay'een fudhatanii jiru. Kitaabni sun garuu bara 2019 akka maxxanfame immoo suuraadhaanis karaa laayivii agarsiisuuf yaallee jirra jechaadha. Ammas irra deebi'ee kan isinitti himu kitaabni sun bara 2019 kan eebbifamee gabaarra ooledha. Amma akka haaraatti miti kan eebbifame jechuudha. Sanuma isin hubachiisuudhaafan asiin dhufe jechaadha. Kanaafuu namoonni sababa sanaa natti mufattanii jirtan na komattanii jirtan Rabbiif jecha akka fuutunaa jettan akka dhiifama naa gootan akka na kumattan hin barbaadu. Namni yeroo balleessu dhiifama gaafata. Ani immoo ilma keessanii ilmi keessan immoo dogoggoree jira. Nama kamuu mufachiisuu hin barbaadu. Fedhee miti isin dogoggorsiisuu jechaadha. Kanaafuu afootu naa jedha. Dhiifama naaf godhaa yoon isin mufachiisee bakka garaagaraatti muffii keessan ibsachaa jirtu. Dhiifama immoo wanti caalu jira. Wanna tadabamuu qabda. Jettano jiraate komentii jala naaqaa inboxii naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jaallata. Garuu immoo kan irratti duulaa jiru kumaatamaa miliyoonaan jechuudhaan maa rabbii jedhaati. Siichi koo maleekaa miti kan samiidhaa bu'ee nu gorsu beektu miti. Maleekaan samiidhaa bu'ee nu gorsu yookiin maleekaan gurmuu keenya irra jiru maleekaa sharrii maleekaa rahmataati jechuudhaan. Jara miti innis kan nu gorsu. Kan khayrii akkuma khayrii hojjettutti harka kee mirgaarra jira khayrii keessi galmeessa. Ka sharrii
akkuma sharri hojjetu sharri kan keessi galmeessaa jiran garuu immoo jarri gad bu'anii dhufanii ilma namaati yaa ilma namaa. Assalaamu alaikum. Yeroo tokko Oromoo ta'uu kun na jibbisiisaan. Maaliif kan walirrabsu Oromoo, kan walirratti duulu Oromoo, badiinam tokko arginaan addunyaatu arga badiinam isaanii. Maali achitti dhiisii kana qajeelchanii wal gorfachuun hin jiru abadan. Utuma badii ta'u waan xiqqoo soosii argannaan. Garuu sabni biraa walirra darbaa wal satara. Wal barsiisa malee waan akkasiin godhu. Keenya abaarsa qabna maali sila? Abdiin kun maal barreessinaan? Kitaaba inni waggaa 2 dura barreessi akka haaraatti baaftanii miidiyaa irra baaftanii abdii ifama gaafachiisu addunyaa kanarra facaasu hin saalfattanuuse. Xiqqoo hin saalfattanuuse. Jinitti dhagaamu. Waggaa 2 dura tisheertii isaa eenyu uffataa bahe tisheertii Abiyyi jechuudha. Utuma abdiin kun badii qabaati satartanii goositanii jettumoo waan biraatiif abdii isaa dhaltanii bineensa harka buuftu. Abdiin kun waa tokko taataanaan seenaan isin gaafataan dagatina. Nama akkasumatti jedhanii nun gorsanuuni. Waan ergamaan kan keenya sallallahu alaihi wasallam nutti maniiniji arra jiraataa jirra. Filafiitii bor akiraa rabbis immoo isuma isaan nutti man sana qabannee dhanna addas irratti hojjennee jechuudhaan. Maaliif jedhe jecha kan? Nuti wanni hangarraatti xinneenya malee guddinni kan keenya dhibe hin baay'anna. Baay'inni keenya bu'aa dhabdee hanga nama 100 hin geenye jechuudhaan. Wal xinneessu, wal tuffachuu, maqaa addaa walitti kennu, na nyaachiftee kaatee na nyaachuu duuba kan koo. Mee yeroo tokko ofitti hin gaddaan jechuudha. Maa inni gurbaan kun gaayyaa. Video saasisaniif an fida video isaan dhaggeeffattuuni. Ani yaa Rabbi gooftaa kan koo maaluma tachina geesse jedhee ofitti qaanfadhe ofitti gaabbe. Yaa Rabbi siluma maaliif achina geessite jedhee ofitti gaabbee jedhe. Agartaniitu video saasisaniif an fidaan. Garuu maal keenya kun? Maa nama xinneessinaan yooma obbarree nama taanaan namni tokko gaa bakka yoo waan sun isaaf gadi liqinfamne naan ta'u jedheen dhiisuun kan inni miidiyaa gubbaatti ol ba'een waan barbaade jedhee waan akka garaasaa haasa'ee intinaa nu daa'ima miti bara ijoollee rabbee jedhaati raayibaa miti nu nama beekaa tokko bara nama sammuun kan keenya waa yaadudha nama waan tokkorraa waan badaa tokko dhiibnee waan gaarii tokkotti deemnuudha bara. Undi keenya yoo kanatti namnu baraani. Aafiyaan addattiin illee boonneen akka barbaanne caffaraa jiru kun nurraa argisaa beektu miti. Uffannaa nu adda bakka nama namni jiru jennee akka barbaanne sannan kunis waan tokko bu'aa nuun qabu beektu miti. Kan ilaa sitti afu kan si wajjin arrabaa kan kee kana tuyyi borgaafa deemtee dukkana qabrii sana dhattee seente jalqaba ilmi namaa kan isin irraa gaafatamtu kanaan argaa jirta. Arraba keessa radaraa eeggadha. Kan fittaafattees waa darbattu gaarii isa taatuuni toltuu isa taatu kan fittaafattee waan darbattu arrabattii ganaani. Adaraa yaa shamarranii, adaraa yaa dhiira, adaraa yaa beekaa, yaa wallaala of eegi bakka jirtutti jechuudhaani. Ariifattee nam tokkoon faarsitee kaatee immoo hin jibbini. Ilmi namaa jechuudhaani indoo gongora. Dogongorri kun immoo dogongora hadhaa miti. Gaafa hundi keessa dafarsaa turtanidha. Mee barreeffama kanarratti maaltu nama gubee maaltu nama hintinaa jedhe bakka barreeffame miti. Waan adda barreeffame miti waan duraan barreeffamee darbeedha malee kaarraa miti bara. Jechoonni namni tokko dubbatu maaliif isin quuqaani? Akkumati nama biraa jaallattu innis immoo nama biraa jaallachuun malaa bara. Paartiin adarti gololtan tokko kun waan tokko wanni inni bu'aa sinuu qabu tokko jiru beektu miti. Akka yeroo hundi keenya iyyuu mana shagaalaa jirra inni kaan biyyaa bahee jira waan akka jechuudha. Mootummaan maalummaa keenya eenyummaa kan keenya wanni inni beeku tokko jiru beektu miti. Callimnee nu asirraa wal finna malee xalaata walitti taana jechuudhaan. Akka dhiiraatiif akka miilaan beekamu jedhanii gara beektu miti. Iddee barbaanne itti guyyaa tokko wal arguuf jirra. Gaafa wal argara yookiin wal yeellifna. Yookiin immoo nafsa gadaayii wal goona wal ajjeefna wal balleessina. Kun maaliif ta'a? Yoo nu wal gorfanne malee immoo eenyutu nu gorsaan malee kaafeetii kan sabiidhaa bu'ee nu gorsuuni.
jireenya biyya duniyaa ergisaa bar asirran turru inuma deemna asirraa walgeettiin filla fiitii rabbiitii bar kan hin shaare kan hin shuumamne jechuudhaani tokkitti qaaliqaati kanaaf qaaliqaa kan geessu daaduu bakka jirtutti yaa Oromo nun salphisinaa salphanneerraa salphina laman salphannu jechuudhaani silaa salphannee jirraani salphina keenya kan nuti deddeebisinaa madaa kee bakka fayyine nun godhinaa madaa yoom iyyuu xabaasaan isaa kanas nurraa sirraa diimataa ta'u nun godhinaa kan tasiisinii dhufee ammaa hama nurraa nyaattuun alagaaf tasiisatti madaa ofii agarsiisan jedhan kanaaf viidiyoon hin jijjiiraan viidiyoo jechuudhaan kutee isiniin nan agarsiisa jechuudha viidiyoo haasaamus viidiyoo namni dubbatus jechuudhaani akkuma wallaalaan dubbatu beekan isarraa dubbachaa jirraani kanaaf viidiyoo isinitti godhan dheeressuuf hin jiru rabbiin isin qajeelchu bakka jirtan nuti yaa Oromoo qajeeltuma rabbiin isinii kadha malee waa tokko miti kanaaf yeroo gaarii bakka jirtan nuti